Itoophiyaan wixinee ce'umsa sirna nyaataa wabii nyaataa mirkaneessuuf qophaa'ee guutumaa guutuutti hojiirra oolchuun biyyoota guddataa jiran irraa fakkeenya ta'uudhaaf hojjechaa jiraachuu ishee Ministeerri Qonnaa Dr. Girmaa Amantee yaa'ii sirna nyaataa idila addunyaa Italii Roomiitti taa'amaa jiru irratti ibsaniiru. Yaa'ii kana irratti Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad argamuudhaanis haasawa taasisaniiru. Ministeerri Qonnaa Dr. Girmaa Amantee yaa'iin ce'umsa sirna nyaataa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waggaa 2 dura Ameerikaa Niiwuorkitti akka jalqabame yaa'ii Niiwuorkitti taa'ame kana irrattis Itoophiyaan ce'umsa sirna nyaataatii fi wixinee karooraa mataa ishee qopheeffattee turte. Wixineen ce'umsa sirna nyaataatiif Itoophiyaan qopheeffattee dhiyeeffattes waltajjicha irratti qaamolee dhimmamtootaa argamaniin akka jajame fudhatamas kan argate akka ta'e Dr. Girmaan ibsaniiru. ይሄ የተባበሩት መንግስታት የሥርዓተ ምግብ ሽግግር dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sagantaa ce'umsaa sirna nyaataa qopheessee waggaa 2 dura Niiwuorkitti waltajjiin qophaa'ee ture. Achirratti biyyoonni sagantaa sirna nyaataa fooyyessuuf wixinee qopheessanii akka dhiheessaniif gaafatamaniiru. Itoophiyaanis ce'umsa sirna nyaataatiif wixinee qopheessitee dhiheessiteetti. Waltajjicha irratti wixineen sirna nyaataa Itoophiyaa ulaagaa kan guute qophiin gahaaniis kan dhiyaate ta'uun dubbatame. Waltajjii Roomiitti taa'amaa jiru kana irrattis waggaa 2 booda fooyyee jiruu fi jijjiirama argametu ilaalamaa jedhan. Wixinee sirna nyaataa haaraa qophaa'e hojiirra oolchuuf haaldureen barbaachisu raawwatamaa turuusaa kan kaasan Dr. Girmaan hojiin gurmaa'insa uumuu bal'inaan hojjetamuusaa dubbataniiru. Hojii kanaaf koreen ministeerota 5 of keessaa qabu gurmaa'uusaa fi dhimmamtoota hojichaa ministeera qonnaa fi ministeera fayyaa waliin akka hojjetanis ibsaniiru. Naannolee fi seektaraalee akkasumas qaamolee deeggartootaa waliinis gurmaa'insi akkanaa akka itti fufus dubbataniiru. ከሁለት ዓመት በኋላ የደረስን ምን ተሰራ የሚል የሚያይ መድረክ ሆኖ ነው ይሄኛው የተዘጋጀው። waggaa 2 booda hojiin kun maalirra jira? Bu'aa akkamiitu argame? Waltajjiin kun sana ilaaluudhaafis qophaa'e. Itoophiyaatti waggoota 2 darbanitti wixineen qophaa'e akkamitti hojiirra oolaa jennee qophii gochaa turre. Wixinee kana hojiirra oolchuuf ministeerota kan of keessatti qabate koreen qindeeffameera. Yaa'ii sirna nyaataa mootummoota gamtoomanii Roomiitti taa'amaa jiru irrattis Itoophiyaan gabaasa fooyyee qabu qabattee dhiyaachuu ishee Dr. Girmaan eeraniiru. Wixinee sirna nyaataa qophaa'ee fi inisheetiivoota sadarkaa biyyaatti qophaa'an wal simsiisanii hojiirra oolchuufis qorannoon xumuramaa jira jedhan. Ce'umsi sirna nyaataa adeemsa sirna nyaataa maasii hanga maaddiitti jiru keessumattuu nyaanni osoo hin qisaasa'in qulqullinni isaa eegamee fayyadamtoota bira ga'uusaa irratti kan fuulleffatu waan ta'eef dhimmi kun xiyyeeffannoodhaan kan ilaalamu ta'uusaa yaa'ii Roomiitti taa'amaa jiru kana irratti ka'eera. Dhimmi nyaataa, dhimma fayyaa, dhimma waa hundaa waan ta'eef Itoophiyaan ce'umsa sirna nyaataatiif xiyyeeffannoo kennitee kan hojjetu ta'uu ishee Dr. Girmaan eeraniiru. የኢትዮጵያ ጅምር በጣም በመጀመሪያ ረድፍ ላይ የተሻለ ተብሎ ከታዩ biyyoota gabaasa dhiheessan keessaa jalqabbiin Itoophiyaa gaarii akka ta'eef toora jalqabaa irratti gabaasni keenya ilaalameera. Sababni isaas gurmaa'insa barbaachisu dursinee xumuruu keenyaan qophiin keenya gaarii ta'uunsaa ilaalameera.